jireenya keeti jireenya siif kenname jireenya gatiin itti ba'ee siif kenname eenyulle akka sarkaa fudhatu hin eeyyamin. Eenyulle akka sarkaa fudhatu hin eeyyamin. Kana waa malee jechaan jiru. Yeroo baay'ee tajaajiltoonni macaafaa qulqulluu gaafa barsiisan namni ati paasterii jettu, namni ati wangeelawidha jettu, namni ati ni raaga jettu yeroo baay'ee badii namootaa firdii namootatti himu. Garuu anarra waan tokko sitti hima. Baduu akka hin dandeenye sitti hima. Dhageeffadhu, walumaan haa dubbisnu, obsaan na dhageeffadhu, baay'ee si fayyadaa dhugaa. Macaaficha baasee natti fakkaata. Yes. Wangeela Yohaannis 5:24 si dubbisa. Dhageeffadhu yaa obboleessa. Iddoon isaa sitti argama taanaan this place isa kana. Ingiliffaanis isa xumuree siifan dubbisa. Obsaan na dhageeffadhu. Dhuguma isinitti hima. Dubbii koo dhaga'ee isa ana ergetti kana amanu jireenya bara baraa qaba. Isa kana naa qabadhu. Jireenya bara baraa qaba. Tokko maa isa qofa. Inni du'a keessaa gara jireenyaatti darbe malee gara firdii hin dhaqu. Darbe malee jedha. Isas naa qabadhu. Darbe inni jedhu ni darba jechuudha miti. Darbiteettaa jechuudha already. Amanuu fi amanuu dhabuu keetii irratti hundaa'a malee jechichi gara jireenyaatti darbe malee gara maalitti dhufu firdiitti hin dhufu jechuudha. Ingiliffa dubbisnu walumaan 24 isaa jechuudha. Isaa 24 jechuun kana. Truly I say to you, he that hears my word and believes on him that sent me has everlasting life and shall not come into condemnation, but is passed from death to life. Kanada na alali. Past jechuun ed qaba. Kana jechuun is a past action. Darbeera. Past tense. Waan sira darbee jechuudha. Gara jireenya darbiteettaa jechuudha. Ganaa dabarta miti. Eenyuyyuu jireenya hin qabdu akka firdiin sitti dhagama godha taanaan jireenya waaqayyoo keessaa si baas taanaan dhugaa siin jedha hin eeyyamin. Gatiin itti kaffalameeti inni kun kan sitti himame jechuudha. Meeshuma kana macaafa maarfata koraa siin dubbisa. Obsaan na dhageeffadhaa. Walumaa dubbisnu hiyyaa'u qaali jedhama macaafichi. John this one 5:24 jechuun isa here kunuunsa kana jechuudha. Argama kana dubbisu iwunutuun lingaraachuu gooftaa jechaadhaan dhugaa isintti himaa ቃሌን የሚሰማ በላከኝም የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው ከሞት ወደ ሕይወት ተሻግሯልና በኃጢአቱ ምክንያት ለፍርድ አይቀርብም። ከነጀራና አሙረማስ በኃጢአቱ ምክንያት ወደ ፍርድ አይቀርብም። ብለስ ገቲ ከቲ ጩቡ ከቲ ገቲን ሲከፈለሜራ jireenyi bara baraa gooftaadhaan siif kennameera. Isuma kana wangeeluma Yohaannis 3:18 irratti maal jedha? በልጁ የሚያምን አይፈርድበትም እንጀዱ እና eenyuun jechaayera. Kanaafu nama fayyinna siif kenname kana sirraa fuudhuuf deemu paasterii ta'e, sheekii ta'e, qeesii ta'e, wangeelaawii ta'e hin dhagayin. Namatti dhaguu qabdu gooftaadha. Nam jecha kan dubbate paasterii miti. Nam jecha kan dubbate gooftaa Iyesuus. Kanaafu isa kana dhageeffadhu. Kana jechuun cherchii keessan keessatti nama isin barsiisu hin dhagina jechuu kiyya osoo hin taane macaafarraa qabee firdii sitti akka dhagamu godha taanaan hin dhaga'in.
dhimma kana wal qabatee paartii lammaffaan itti fufaa yoo waa irraa barattee dhaatte laayikii godhii gaafas jedhatu barreessi itti fufee paartii itti aanu waliin itti fufnaa baay'ee galatoomachuu barbaada ulfaadha.